السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربي نبغى كاسفني ثلثاتي المدنيا حملتنتي في بناني حمل أمتك حملتنتي في بناني حمل أمتك dagaagsitu afaan keenya kunuunsa aadaa jireenya dhalootaaf taana fakkeenya fedha isaatiin galma keenya ifaadha fuuldurri keenya bu'aa badhaasa nageenya ifaadha fuuldurri keenya bu'aa badhaasa nageenya rabbiin nuuf gargaarsifanne tola isaatiin galma keenya حملتنتي في بناني حمل أمتك dagaagsitu afaan keenya kunuunsa aadaa jireenya dhalootaaf taana fakkeenya fedha isaatiin galma keenya ifaadha fuuldurri keenya bu'aa badhaasa nageenya ifaadha fuuldurri keenya bu'aa badhaasa nageenya ifaadha fuuldurri keenya bu'aa badhaasa nageenya ifaadha fuuldurri keenya bu'aa badhaasa nageenya. daawwattoota keenya kabajamoo akkam jirtu. wiirtuu madda tamsaasa Hamilton keessa jirra. madda tamsaasa Hamilton keessaa eessaa baatanii waggaa torba deemuun hin jettanuma takkaa waggaa torban dhabamne isin nu gaafachuu dinnaan isin gaafachuu dhufne amma namni yeroo eeggatee dadhabee ulaa namaa dura dhaqeeti dhadhahee jara namaa jiraachuu koo irraanfattanii jedhee ulaa namaa dhadhahee gaafata. wiirtuu bakka madda tamsaasa ta'aabii keessan isaa waggaa torba duraa isa waggaa torba asii moo jedhaan jiru isa waggaa torba asii Maammas Saafiniidhumaa fi Dr. Maammas Saaliidhumaa fi nama kana laallatti malee qaasanuu gattanii qaasanuu dagattan fakkaata qaasanuu baqattanis fakkaata nummoo ammallee qilleensuma irra jirra yeroo ammaa kana keessa TV biyyattii kana keessatti TV 30 wayii keessaa tokkitti kana qofa tafe kan afaan Oromootiin haasa'u tokkitti kana qofitti tafe kun immoo gargaarsuma rabbiitiin toofiquma rabbiitiin dhufne iddee kana geenye amma immoo waggaa keenya torbaffaa keenya kabajachuudha deemaa jirra waggaa keenya torbaffaa kabajachuu immoo calluma inni miti baaddis malk jammereenaal isaa miti haa bifuma haaraatti mana si abbaatti taane mana Hamilton jedhu kunoo abbaatti ta'uudhaaf yoo rabbi jedheetti taanee jirra. maqaa Hamiltoniin jira manni isin agartan kuni istuudiyoon keenya kuni amma daboo warra aajjoo ta'aabii nurraa qabdanu daboo keessan barbaanna. daboo keessan akkitti barbaannu immoo jalqaba jirtanii nuun jedhaa meeme jirtuu eessa jirtan maal hojjetaa jirtan nuun jedhaa meeme kana keessatti afaan nu bannee banaatti dhiifnee warri kafaa afaan ofiitiin dabarsaa ba'ee yeroo dhiyeenyaa kana immoo ustaazii jiraatti xiqqaate natti fakkaata baay'een nu jala haphate akkasumas afaan daawurootiin ustaazni afaan daawuroo beeku akkatti nu qophooftan jechuun isinitti dhaammataa jirra afaan warra shawaa gimraa afaan warra gimraa jechuukooti warri ustaaziin jaraa yoo jiraate keessatti warri dabuubii kun afaan shinaashaa yoo jiraate afaan majangara yoo jiraate afaan anyuwaakiin yoo ustaaziin jiraate TV'n Hamilton ulaansaa isinii arrallee banaadha. tokkitti TV kana jechuun wantiin kara qofa maali kara samiiniin jirtu yoo jettani afaan baay'eetu jira karaa odii kana jechuudhaaf malee waa biraatiif miti. kanaaf mana kanatti abbaatti taanee irraa eessa manni keessan nuun jedha yeroo gabaabduu keessatti eebba waggaa torbaffaa TV Hamilton wiirtuu haaraa burqaa haaraa madda waggaa torba dura bu'uureffamee afaan Oromootiin tokkitti kana jira ammallee jirraadhaan nuun jechuudhaaf isinitti dhufne guyyaan sagantichaa daarii torba hawaasa keenya kabajamoo akkam taanu namni waliin jedhu akka ta'u qaba namni akkam taanu waliin hin jenne immoo akka ta'u dhaba kanaaf waggaa torba maaliina dhageessaniin gaafiidha maaliina as geessanii ji'a tokkittiitti birrii miliyoona kaffalaas geenye ji'a tokkittiitti birrii miliyoona kaffalaas geenye warri ji'atti miliyoona takka kaffalu akkamitti as ga'een gaafii keessanii ta'aabdanii laffaatii irraa qabdanii kana biraatti immoo 73 qabna akka 73 birittiin tokkoon kan keessa biraa baatu sun waan gootu bakka irra buutu qabdi birriin hadha tokko waa bitaa bita'e innaa wal irra bu'ee waa bita yaa Oromoo miliyoonii 60 akka kanatti nu dhiiftan tokkitti TV kanaa asirratti nu dhiiftan jennee yaannu nagaatti salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.